sis dhabuun barbaannu waan ta'eef si gorfataa jirra jechuudha. Abbaayyuu ni dhabne, abbaayyuu gartee gasii tasatti dhabne, isiillee nurratti nurratti gartee gasii sammuun isii waan biraa keessan seeniniif si gorfataa jirra malee osoo nama faayidaan qabne ta'e maal godhuu sitti dubbanna. Gastii keetuu seenuu dhiisii safara keetuun baanu jechuudha. Kanaaf kanarraa kaastee tokko waan namni siin jedhu fudhadhu, gorsa namaa fudhu. Lammata obsuu dadhabdaami. Obsuu dadhabdee garaan si laalataa miti. Nama gartee si dhiyaatu walitti dhiyaadhuuti falanaa malaa jedheen. Falanaa wanni tan hin deebu. Wanni jige hin deebu. Booyaa osoo oolte halkan osoo bootte guyyaa osoo bootte namni kaleessa qoree of gatee doobbii of gatee halangee dhuftume abbaa deeffatuu hin dandeenye laal haadha deeffatuu hin dandeenye dadhabe itti dhiise jechuudha. Numatu faana deema malee ati abbaa kiyya jettee suuraa isaa sirra mul'iftee ganama galgala boottee guyyooftee wanni ati fiddu hin jiru. Abbaa keessaniifis waa godhaan jirtu, ofiifis waa godhaan jirtu, qilleensarra hafaa jirta waan ta'eef beetiitiyya addarraa kaaftee si'ii miidiyaa kanarra boottu argee jennaan anatu gartee si aarana'aa wali aara jalqabarraa jechuudha. Addarraa kaastee rakkoo qabdu narraa kaasiiti waan rakkatte nutti himadhu karaa nagaatiin jechuudha. Karaa keessaatiin nama amma kareef keessaa sii barreessa jedhuu sanniin fa'a namni hedduu leencoo hulee fa'a kun amma si jala kanaa ergataa jiranii namni gartee gasii durallee si qarqaaree qilee keessa kuftee keessaa si baasanii mana bareedaa san deebisanii mana gaafduraa ijaare gubate san ijaare jechuudha. Oromoo ijaare waan hoggaa haganaa dhabe jettee jennaan Oromoon kakana olillee si godhuu danda'a. Godheellee jirallee Oromoon lubbuu namaallee hambisee jirallee qabeenya namaallee kabadellee oolchee jirallee. Oromoon yoo lubbuu walii dabarsuu dhabe malee waan achii asii tokko walirraan hambifanne jechuudha. Yoommoo waan namni siin jedhu dhageettee mataa jabaatte Oromoon garaa sirraa kutata. Garaa sirraa kutata. Maraattuudha siin jedhu. Rakkoo qabdi siin jedhu. Tijtuun gaafa Oromoo ija barattee siin jedha. Oromoon akkasii si tuffata. Oromoon gaafa takka gadi nama tufe hin beektaatu argaa jirta jechuudha. Kanaaf addarraa kaaftee qaaliitiyya, widdiitiyya, quxubatiyya adda booda miidiyaa kanarraa sa'a kanarraa kaaftee imimmaan takka jakee keessatti akka hin buune. Takka addarraa kaaftee jechuudha. Sirraan bitu jechuudha kana. Likkiin jirtu. Walaa likkiin jirtu. Sirriin jirtu. Waan addarraa kaasteef si'ii boottu dhageenyaan addarraa sirriin jirtu mataa likkii siin jirutti si beeka jechuudha. Kanaaf addarraa kaasii waan namni siin jedhu fudhadhu, waan namni siin jedhutti bulii, namaan marra'ami, namaan waliin deemi, namatti hidhadhu, nama gartee gasii mootuu karaa gaarii irra si marra'utti hidhadhuuti akkasitti deemisiin jedha. Rabbiin sabrii si haa kennu, rabbi si haa jajjabeessu, rabbiin immoo gadi si haa dhaabu. Bakka abbaa keetii nama si bu'u rabbi si haa hiru. Wallahi dhugaa dubbatuudhaaf garaana nyaatta jechuudha. Annama kana hunda dura ergataa ture namni na bilbilee jennaan deeme jechuudha. Akka ati bootu sun garaan na dadhabe, hedduu garaan na dadhabe. Mininnatii kee illee hin beeku garuu miidiyaa kanarra si beeka malee mininnatii kee maal akka ati taate hin beeku jechuudha. Garuu immoo yeroo waan Oromoo ati kaaftu garaan na dadhabe. Yeroo ati Oromoo jetteen waamtu garaan nu raafame jechuudha. Kanaaf Oromummaa walitti qabna. Amantis walitti qabaachuu baannus walitti qabaannus wanni walitti nu qabu gartee dhiiga Oromummaa waan ta'eef addarraa kaastee nuti Oromoon ati waamte si jala awwaanne kara kamiinuu jechuudha. Garuu gurra keenya irratti hin boo'in addarraa kaaftee gurra keenya irratti hin boo'in. Osoo nu ijaan si arginu nu afotti hin boo'in. Maal akka rakkatte gadi bu'iiti seeraan namatti himadhu waan gargaaramuu qabdu gargaaramuu qabda. Immoo atadharraayyuu kaaftee hadhumarraa kaaftee yoo guddatuu barbaadde nama guddatuu danda'u. Ijoollee daa'ima. Wallaahi nama biyya Arabaa kana waggaa 30 taa'e beeka ijoollee dubaraa waggaa 30 nama taa'e beeka. Maal taateet? Yookaan waggaa 12 13 himaa jirtaati 15 himaa jirti. Waggaa 30 nama taa'e jira jechuu. Kanaaf akkasitti beeki mimmitii hadharraa kaaftee akka hin boonne amaanaa sitti haa ta'u jedha. Warri kuwwa warri carraa isinirraa fudhadhe dhiifama naa godhaa horaa bulaa deebanaa. Rabbi siifis sabrii haa kennu. Oromoo akkana si jajjabeessu kanallee rabbiin barakaa isaanii haa godhu. Warra akkana si jala taa'ee namni kun hundi siif taa'aa jira jechuudha. Irra caalaan jaalala keetiif taa'aa jira. Irra caalaan waan si jaalatuuf waan gartee gas immoo garaan dadhabeef si waliin taa'aa jira malee osoo zimbiloo nafarii namaa taate
nama gartee faayidaan qabnu osoo taate namni tokko waan bira taa'ee sin caqafanneef Oromoo akkana si jaalatu kan hadharraa akkasii waliin dhaabataa turre adda deebitee immoo nu lafa gattee abbaa ofiitii bootti jedheen namni gara biraatitti si fudhata booda immoo mi'aa namaa kana fixataa deemta jechuudha. Jaalala namaa kana fixataa deemta jechuudha. Osoo duutellee osoo rakkattellee namni akkanumaan maraataa hojii siin jedha waan ta'eef of eeggannoodhaan waan fayyadamtu fayyadamii sooshaal miidiyaa irratti bahuu kana dhiisaa sooshaal miidiyaa irratti mataa ol gadi garagalchuu kana dhiisaa isiniin jedha waan azaananiif galatooma horaa bulaalee bira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya beti naga si kata cara nak kene me opuleti dia ifa ma afan nama bican dapat jiran jerawa antaif garus nadura sentenin beka beti tenya akami naga keti nagenya ko bakka jirtutti siagau baganu jiraten jeda opsi yo opsani waan marake raga waan ta'eef obsi himboin media irratti asbaate himboin asuralle Facebook irratti guyyaa lama moo guyyaa sadii dura si argeen jira saga suuraa kee taboiti media irra deemu himboin obsi yo obsan bakka yaadan gahan sibichaa miti ta abbaa kee dhabe nus dhabnee jirra waan ta'eef obboleeyyan keenya abbaa keenya gootota keenya dhabnee jirra garuu ciniinnanneet guma abbaa keenya guma gootota keenya baafanne jennet garaa keenyatti ciniinnannee deemaa jira malee akkasii kanatti laayifii banannee boo wallaalleetti miti himboin beeti yoo boche bar ofii keetiin maraattuu taata biyya namaa keessatti nin beeka garuu obsi ciniinnadhu haadha manaa cee keenya fakkeenya godhadhu faantu gootittii teenya kutattuu dhiiraa akkitti ishiin ciniinnattee kaayyoo acee galmaan ga'uudhaaf ciniinnattee ilmaan isaa qabdee ilmaan isaa barsiisaa kaayyoo isaa addunyaa irratti maqaa isaa ol kaasuudhaaf ishiinis waa akkasii kana laayifii banattee boo wallaalteti no imimmaa waan fidu hin qabu kutadhu garaa kee hidhadhu guma abbaa keetii hin baasta yoo garaa kee hidhattee jabaattee jechuudha yoo boche garuu guma abbaa keetii baasu miti ofii keetii itti dabalamta obboleeyyan keetiillee gama gamana facaanii bineessi nyaata alatti jechuudha. Rakkina kee gara keessatti nutti himadhu anis bilbila kee nin qaba Oromoo sinillee warri asirra jirtan warri sa'aatii kana nu dhaggeeffachaa jirtan ittiin callisinaa mucayyoo tana maarsi gargaarummaa nurraa barbaadde jedhaa dubbisaa amma ishiin gadi baatee boochuutti laayifii kanarratti hin eegina sumini shiringisaa taatu walitti buusnee intala tana bira dhaabachuutu nurra jira waan ishii barbaachisuun jechuudha warri asirratti immoo ashaangulliitti boochaa irratti ishii irratti ergita warra ishii jaalattan odoon ta'e warra akkaawuntii ishii dhabamsiisuuf deemtan ashaangulliitti boochaa irratti hin ergina akkaawuntii ishii jalaa dhabamsiisa waan ta'eef sinitti himattee jirti beetii teenyaa hedduu si jaaladhaa gara keessatti si bilbila. Ayyee beetii nama baay'eetu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keetii? Keessa jira. Ani nagaa kiyya galata waaqayyo. Ani waa tokko siin jechuu barbaada. Maalin siin jechuu barbaada sitti fakkaate haa dhooku. Yaa caaluun galana gaaruun isaa yoo dandeenye hundeedhaan buqqifnaa yoo dadhabne immoo ilmootti guddifnaa jedhe. Abbaan kee hin duune jira abbaan kee. Abbaan kee obboleessa kee. Obboleeyyan kee obboleettii keeti. Tokko immoo atiyuu abbaa kee bakka abbaa keetii nama bu'ee lafa kanarra jirudha. Guma abbaa keetii eenyu baasa tokko sumadha jechuudha. Yoo har'a nageenya kee eeggattee yoo har'a tasgabbooftee guma abbaa keetii kan baasu siidha. Yoo ofii keetii dadhabde immoo ilmoo keetu baasa guma abbaa keetii. Yoo har'a tasgabbooftee ciniinnattee jabaatte guma abbaa keetii baasuu dandeessa akkuma dura obboleeyyan keenya jechaa turanii jechuudha. Yoo har'an jabaanne ta'e immoo guma abbaa keetii baasuu hin dandeessu. Ati abbaan kee har'ayyuu lafa kanarra jira. Abbaa kee guma abbaa keetii kan baasu siidha. Eenyumayyuu miti nama kamuu miti. Guma abbaa keetii nama baasu siidha. Guma abbaa keetii baasuudha. Akkamittiin guma abbaa kootii baasa jedhii tattaafadhu malee asirra teessee boochee ija kee of dhukkubsitee sammuu kee yoo dhukkubsite yoo har'a maraattee ta'e guma abbaa keetii baasuu hin dandeessu. Ati bakka abbaa keetiin buune jechuudha. Oolmaa abbaan kee kaleessa si ooleyyuu oolaan jirtu jechuudha.